Ayya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota fi dhaggeeffattoota qaqqaaliiwwan ijoolleen Itoophiyaa hundumti keessan akkam jirtan an nagaa kooti alhamdulillah fayyaadha mee isinoo akkam jirtan haalli jireenyaa maal fakkaata akkamitti isin qabee jira egaa warri ayyaana faasigaa warri ijoolleen amantaa Kristana namoni video hordoftan hundumti baga ayyaana faasigaatiin isin gahe ijoolleen keenya ijoollee islaamaa ammoo baga ayyaana sooma qabaatiin nu gahe bagatti isin gahe bagatti nu gahe kan milkii kan gammachuu kan badhaadhinaa rabbiin nuuf godhu isiniin jedha egaa akkuma beekamu ani qophii kana sa'aatii kana qophii gaggabaabduudha kan isinii dabarsu video daqiiqaa 10 haga 15 isinii waraaba inni sigaa videoon kiyya waa'ee haala yeroo irratti hundaa'eeti haala yeroo jechuun egaa akkuma isin beektan dhukkuba koronaati koronaa vaayirasiin kun biyya kamitti haalaan jabaatee cimee jira biyya kamirraa immoo fooyya qaba isa jedhu sa'aatii kana anis information argadhe irraa fidee kan isin biraan ga'uudha jechuudha akkuma beekamu gaa qophii kiyya xumuree anis dhufee asitti argameen jira isinis immoo namoonni video kana hordoftan hundumti keessanuu baga nagaan dhuftan anaa dhufu akkasuma share like fi subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha galatoomaa ergan kana jedhe egaa ingaa gara qophichaatti achisin dabarsaa maaliif dheereessuu ammas namoonni tokko tokko videoon hin dheeratee aga daqiiqaa digdamaa faa deemaa jira namoonni jedhan hin jiru kanaafuu daqiiqaa gaggabaabseetiin isiniif dubbisa aga xumura video koo yookaan qophii kootitti na wajjiniin turaa isiniin jedha ayyeegaa qophiin kiyya qindaa'ee isinii dhiyaatee jira garuu gara qophichaatti achisin isin dabarsiniin dura mee namoonni video kana daawwattan hagam keessantu tapha kubbaa harkaa jaallatame isa jedhu gaafis ni dhiyeessa tapha kubbaa harkaa yeroo isiniin jedhu qophiin kun qophii ispoortiitii miti nan beekaa isa kana gaafii akka isinitti ta'u nan beekaa garuu immoo haalli jireenyaa haalli amma nuti keessa jirru waan baay'ee gaddisiisaa yaaddessaa ta'ulleen yeroo tokko tokko sammuu ofii bohaarsuun sammuu ofii bashannansiisuun amma ta'e tokko keessatti barbaachisaadha waan ta'eef jechuudha video daqiiqaa takka hin guunne isiisan daawwannee walitti deebinaa naa wajjin turtii gaarii Nzuri. ayyeegaa viidiyochi kana fakkaataa mee akkamitti argitan hangam keessantuu haalatti dabarsitan mana barumsaattis ta'ee biyyatti yeroo daa'imummaa mee ijoo keessatti ijoolleen shamaraa fa'aa viidiyoo kana yoo argitanii yeroo daawwattanitti akka isinitti gammaddan abdii guddaan qaba mana barumsaatti gaa wal beeknaa yeroo xiqqoo taanee barannu jechuudha akkatti keessatti ijoolleen shamaraa fa'aa kubbaa taphaaf jecha akkatti jeeqxan wal beeknaa jechuudha kanaafuu kun xiqqishoo sammuu isin bohaarsiti jedheeti kanan asirratti isiniif dhiyeesse eega naagaa gama qophichaatti achi isin dabarsaa sa'a daqiiqaan kiyyasii baay'ee jarjaraara waan ta'eef qophii kan koo gaggabaabsitan kan isinii dhiyeessu ta'a jechuudha haga xumura viidiyoo kanaatti na hordofaa isiniin jedha gamanumaan immoo yeroo daawwattan like mallattoo like isi jettu san tuquun dagatinaa maaliif isiin sun
gaariidha. Namoonni biraa hiriyoottan keessan YouTube irraan dhaqee akka inni isaan rabba'ee isaanis akka daawwatan godha. Lammaffaa immoo nuufis immoo nu jajjabeessuu keessatti gahee guddaa qaba. Laayikii tuquu hin dagatina, akkasumas sheerii fi sabskiraayib gochuullee hin dagatina. By the way, ani dhugaa dubbachuu ta'e baay'ee tokko jechuudha hin jiru sabskiraayib haamileen gara sabskiraayib kanaan baay'ee gadi bu'aadha. Maaliif akka ta'e hin beeku ani. Subscribe godhaa hin jirtanii ijoolleen keenya. Please subscribe godhaa, peejii kana guddisaa isiniin jedha. Kanuma egaan oolmaa guyyaa hadhaatti achis hin dabarsa. Kallattiidhaan oolmaan guyyaa hadhaa baay'ee kan duraanii irraa immoo adda ta'eeti kan inni mul'atu. Guyyaa kaleessaa akka guutuu addunyaa kanatti kan nuti ilaalle nama miliyoona 2,359,346 ilaallee jechuudha kan guyyaa kaleessaa. Akka waliigalaatti namoonni dhukkuba kanaan qabaman guyyaa kalee jechuudha sa'aatii kana kan isin dabarse nam miliyoona 2,359,346 kan guyyaa hadhaa mee ilaalleet achirraa hagam takka guyyaa sa'aatii 24 kana keessatti dabalee isa jedhu walii wajjiniin ilaallaa jechuudha. Ayyee kabajamtoota dhaggeeffattoota viidiyoo koo kan guyyaa hadhaa jechuudha. Akka guutuu alamaatti namoonni dhukkuba kanaan qabamanii jiran lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan qabame haga guyyaa hadhaatti jechuudha guyyaa 111 irra jira. Guyyaa 111 kana keessatti nam miliyoona 2,438,149 qaqqabee jira. Ammoo kan kalee sa'aatii kanarraa haga sa'aatii kan amma jiru kanaatti jechuudha isinumaaf hin dhiisaa tilmaama isaa jechuudha. Fakkeenyaa nam miliyoona 2,359,346 guyyaa kaleessa. Walumaa galatti nam 90,000 jedha. Waa xiqqishuma jechuudha. Guyyaa sa'aatii 24 kana keessatti namni kan dabale akka guutuu addunyaatti nam 90,000 yookaan sanaa oli malee sanaa gadi miti. Kanaaf rabbi kadhaa baay'ee sodaachisaadhaan isiniin jedha. Akkasuma guyyaa 111 kana keessatti namoonni dhukkuba COVID-19 dhaan lubbuu dhaban nam 167,373 qaqqabanii jiru jechuudha. Kanneen keessaa guyyoottan kana keessatti namoonni ammoo dhukkuba kanaan qabamanii ka'anii mana yaalaatirraa dawaas ta'ee wantoota garaagaraa gargaarsa adda addaa argachuudhaan namoonni dhukkuba kanarraa dandamatanii gara maatii isaaniitti yookaan gara mana isaaniitti deebi'an nam 638,088 qaqqabee jira jechuudha. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota maatiiwwan Abuliinaa Tuub kunneen kan nuti amma ilaalle kun namoota akka waliigalaatti dhukkuba kanaan qabamanii fi akka waliigalaatti namoota du'anii fi akka waliigalaatti ammoo namoota irraa dhukkuba kanarraa dandamatanidha jechuudha. Amma ammoo gara tarree takka haga 10 jiranitti isin dabarsa. Biyya kamtu tokkoffaarra jirti hin beekama gidduu kana isiniif himaan jira. Ameerikaadha kan sadarkaa tokkoffaarratti marraa jirtu. Takka haga 10 immoo warra jiru takka lamatti kan isin biraan ga'uta haga xumuraatti na wajjin tura laayik godha, sheer godha akkasumas saabskiraayib gochuu hin dagatina. Hayyeegaa kabajamtoota dhaggeeffattoota koo guyyaa hadhaa kana jechuun ebla 20 sa'aatiin nuti amma jirru akka lakkoofsa Awurooppaatti sa'aatii 7:15 akka biyya keenyaatti ammoo sa'aatii 1:15 jechuudha. Ebla 20 April 20 jechuudha. Egaa guyyaa biyya Ameerikaa keessatti guyyaa hadhaa namni dhukkuba kanaan du'aan boqate nam 708 yoo ta'u kan dhukkuba kanaan guyyaa hadhaa galmaa'ee nam 3,716 yoo ta'u akka waliigalaatti nam 768,352 sadarkaa tokkoffaa irratti argamti Ameerikaan jechuudha. Kanneen irraa namoonni 41,283 dandamataniiru biyya Ameerikaa keessatti.
Spain guyyaa hadhaa namni 399 dhukkuba kanaan du'aan boqotee jira biyya Spain keessatti. Akkasuma namni guyyaa hadhaa dhukkuba kanaan galmaa'ee namni 1536 dhukkuba kanaan biyya Spain keessatti qabame. Biyya Spain keessatti guyyaa hadhaa namni dhukkuba kanaan qabame nam 1536 yoo ta'u akka waliigalaatti nama 100 natti dawwalame. Ayyengaa Spain guyyaa hadhaa biyya Spainitti namoonni dhukkuba kanaan lubbuu dhaban nama 399 yoo ta'u kan dhukkuba kanaan guyyaa hadhaa galmaa'ee nama 1336 yoo ta'u akka waliigalaatti nama 200 fi nama 10 qaqqabee jira. Kanaan sadarkaa lammaffaa irratti argamti Spain. Sadaffaan Itaaliidha. Guyyaa hadhaa biyya Itaaliitti namni du'ee hin jiru, akkasuma namni dhukkuba kanaan qabamee hin jiru. Garuu akka waliigalaatti nama 178 fi 972 sadarkaa sadaffaa irratti argamti. Sadarkaa afuraffaa kan jiru Faransiidha. Faransiitti har'a uumaa namuu hin duune, akkasuma namni dhukkuba kanaan qabamee hin jiru. Akka waliigalaatti ammoo biyya Faransaatti nama 152 fi 894 sadarkaa afuraffaa irratti argamti. Jarmaan sadarkaa shanaffaa irratti kan argamtu guyyaa hadhaa namni 27 du'aa yoo boqotu. Namni 458 guyyaa hadhaa dhukkuba COVID-19 dhaan qabamuudhaan galmaa'anii jiru. Akka waliigalaatti namni 100 fi 46 fi 200 sadarkaa shanaffaa irratti argamti Jarman. UK sadarkaa ja'affaa irratti kan argamtu guyyaa hadhaa bareeda oolte. UK akka gidduu kanaa akka guyyaa 4-5 kana irra bareeda uumaan jedhu. Garuu uumaan jedhu duraan aga 1500 fa'aa guyyaarraa biyya UK keessatti du'aan darbaa turanii namoonni. Guyyaa irraa garuu biyya UK keessatti nama 449 du'aan boqote. Akkasuma namni 4676 dhukkuba kanaan qabamanii jiru guyyaa hadhaa jechuudha. Akka waliigalaatti biyya UK keessatti nama 124 fi 743 sadarkaa ja'affaa qabatteerti UK'n. Turkiyaan guyyaa kaleessaa kan sadarkaa 8ffaa turte har'a gara sadarkaa 7ffaatti gadi sittee jirti jechuudha. Egaa akka waliigalaatti biyya Turkiyaa keessatti nama 86 fi 300 fi nama 6 dhukkuba kanaan qabamee jira. Kanaan sadarkaa 7ffaa irratti argamti Turkiin. Ammootu guyyaa hadhaa namni dhukkuba kanaan qabames ta'e kan du'e hin jiru biyya Turkii keessatti. Iraan sadarkaa 8ffaa irratti kan argamtu guyyaa hadhaa namni 91 du'aa yoo boqotu. Namni 1294 ammoo guyyaa hadhaa dhukkuba kanaan galmaa'anii jiru. Akka waliigalaatti namni 83 fi 500 fi nama 5 sadarkaa 8ffaa irratti argamti. Iraan jechuudha. Chaayinaan akkuma isin viidiyoo kiyyarraa guyyaa 3-4 kana keessa waliin ilaalle sadarkaa 6ffaa irra turte, akkasuma sadarkaa 7ffaa tolsitee 8ffaa amma garuu guyyaa hadhaa kana sadarkaa 9ffaa irratti argamti. Chaayinaan akkuma jedhamu fooyyessaa jirti. Akkasuma namoonni dhukkuba kanaan biyya Chaayinaa keessatti qabaman baay'ee lakkoofsi isaanii gadi bu'ee jira. Akkasuma kan du'anillee baay'ee gadi bu'eera. Amma guyyaa hadhaa fakkeenyaaf yoo ilaalle namni tokkollee biyya Chaayinaa keessatti kan du'e hin jiru. Akkasuma namni dhukkuba kanaan qaban biyya Chaayinaa keessatti nam 12 qofaa jechuudha guyyaa hadhaa. Egaa akka waliigalaatti nam 82,747 sadarkaa 9ffaa irratti argamti Chaayinaan. Ruusiyaan kan sadarkaa 10ffaa irratti argamtu guyyaa hadhaa namni 44 du'aan yoo boqotu. Namni 4,268 dhukkuba kanaan galmaa'anii jiru jechuudha biyya Ruusiyaa keessatti.
Akka waliigalaatti biyya Ruusiyaa keessatti namni 47,121 dhukkuba kanaan qabamanii jiru. Kanaan sadarkaa 10ffaa irratti argamti jechuudha Ruusiyaadha. Egaa kabajamtoota maamiltoota koo kanneen sadarkaa tokko haga 10 jiranii fi akka guutuu alamaa irratti namoota dhukkuba kanaan qabaman lakkoofsa isaanii hanga sa'aatii hanga ammaan isinii dhiyeesse kana kan wajjin ilaale kanadha jechuudha. Kanneen afan fakkeenyaaf hedduudha. Lakkoofsi isaanii hedduudha. Lakkoofsi biyyoota dhukkuba kanaan qabamanii biyyoota 210 isaan kan ammoo akkuma duraan isinii himaa jiru guutuu dubbisuun egaa hin dheerata waan ta'eef takka haga 10 erga isinii dubbisee ammoo kan biyyoota Arabaa kana kan wajjin ilaallu ta'a gaggabaabsee biyyoota 3-4 wajjin laallee akkasuma kan biyya keenyaatti achis hin dabarsa. Egaa kan Saudi Arabiyaa jalqaba kan laallu kan Saudi Arabiyaati. Saudi Arabiyaan guyyaa hadhaa namni 6 du'aan boqoteera. Akkasuma nam 1,122 guyyaa hadhaa dhukkuba kanaan qabamanii galmaa'anii jiru. Akka waliigalaatti nama 10,484 ga'ee jira biyya Saudi keessatti namni dhukkuba kanaan qabamee jechuudha. Dubaay guyyaa hadhaa namni 2 du'aa yoo boqotu namni 484 dhukkuba kanaan galmaa'ee jira. Akka waliigalaatti biyya Dubaayitti nam 7,265 qaqqabee jira jechuudha. Qatar guyyaa hadhaa namni 1 du'aa yoo boqotu nam 567 dhukkuba kanaan qabamanii jiru. Akka waliigalaatti biyya Qatar keessatti nam 6,015 ga'anii jiran. Bahareen guyyaa hadhaa Omaa kan du'e hin jiru. Akkasuma namni dhukkuba kanaan qaban biyya Bahareenitti nam 14 yoo ta'u akka waliigalaatti nama 1,895 geessee jirti jechuudha. Kuweet guyyaa hadhaa nama 2 du'aan boqotee dhukkuba kanaan jechuudha. Akkasuma namni 80 guyyaa hadhaa kana dhukkuba kanaan galmaa'ee jira. Akka waliigalaatti nam 1,995 qaqqabdee jirti jechuudha Kuweet. Omaan guyyaa hadhaa nam 114 dhukkuba kanaan qabame garuu namni du'e hin jiru jechuudha guyyaa hadhaa. Akka waliigalaatti biyya Omaan keessatti nam 1,400 fi nam 10 qaqqabee jira jechuudha. Kun kan biyya Arabaa yookaan biyyoota Arabaa keessaa muraasa kanan isiniif qopheessedha. Amma kallattiidhaan gara Afrikaa yookaan biyya keenya naannoo biyya keenya warra jiran haga 4 isiniif dhiyeessaa jechuudha. Egaa Liibiyaa keessatti nam 51 irra jira guyyaa hadhaa homaatu hin qabamnes akkasuma namni du'e hin jiru. Biyya Egypt keessatti guyyaa hadhaa namni dhukkuba kanaan qabames ta'ee namni du'e hin jiru. Akka waliigalaatti Egypt keessatti nam 3,144 qaqqabanii jiru jechuudha. Saudaan guyyaa hadhaa namni 2 biyya Saudaan keessatti du'aan boqotee jira. Namni 26 ammoo dhukkuba kanaan yoo qabaman akka waliigalaatti nam 92 qaqqabdeerti jechuudha Saudaan. Eertiraan ollaan keenya nam 39 irra jirti. Guyyaa hadhaa garuu kan du'es ta'e kan dhukkuba kanaan qabame hin jiru jechuudha. Soomaaliyaan akkasuma nama 164 irra kan jirtu yoo ta'u guyyaa hadhaa akkasuma namni itti dabalames ta'e namni qannases hin jiru. Namni du'e hin jiru jechuudha. Itoophiyaan akkuma beekamu guyyaa hadhaa guyyaa kaleessa nam 800 irra kan turte guyyaa hadhaa namni 3 itti dabalamuudhaan nam 111 qaqqabee jira biyya keenya keessatti jechuudha. Keeniyaan guyyaa hadhaa namni 11 itti dabalamee akkasuma namni du'e hin jiru. Nam 11 guyyaa hadhaa dhukkuba kanaan biyya keenyaa keessatti yoo qabamu namni akka waliigalaatti nam 281 qaqqabdee jirti jechuudha. South Afrikaan guyyaa hadhaa kan qabames ta'ee dhukkuba kanaan kan du'e homaa hin jiru. Akka waliigalaatti nam 3,158 qaqqabee jira biyya South Afrikaa keessatti jechuudha. Kan dhumaa Moroccoodha. Morocco keessatti guyyaa hadhaa namni 2 du'aa yoo boqotu nam 135 ammoo guyyaa hadhaa dhukkuba kanaan qabamanii oolaniiru. Akka waliigalaatti biyya Morocco keessatti nama 2,990 ga'ee jira jechuudha. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota qaqqaaliiwwan ilmaan Itoophiyaa
qophiin kiyya kan guyyaa hadhaatiif qabadhee qopheessee isin dhiyeesse haga ammaa kan isin dhiyeesse kana fakkaata. Egaa qophii biraatiin qophii wal fakkaatuun hanga rabbiin fayyaaf afiyaa nu kennee boru sa'aatii kana walitti deebinutti nageenyi rabbii bakka jirtan maratti isin haa qaqqabuun jedha. Video kana yoo jaallattan share, like fi subscribe gochuu hin irraanfatina. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.